san bargafa dargiiti nama dhawan. Oromoo tam jedhan. Oromoo raadiyoon keessatti battuu dhageessanii qophii afaan Oromoo jedhanii dabarsan ganama. Sanin jeema boo'ee politikaan wayni si barsiisan hanji. Isin maatu asii qophii afaan Oromoo ja'a. Asiin akkan Oromoo dhorkitanii nama gattanii jeen. Doftootaa fi kabajamtoota keenya oduu gaddaa qabannee kan dhufne oduu keenya kan gaddaa wajjin qabsooftuu mirga dhala namaatii fi akkasuma qabsooftuu Oromoo artistii Oromoo hangafa Oromoo tan karaa artiitii fi karaa qabsoo Oromoo keessatti aarsaa guddaa kafalaa baate yeroo ammaan tana artist Haloo Daawwee du'aan addunyaa tanarraa boqottee jirti. Firootaan isiitii fi akkasuma dinqisiifattoota isii jajjabina guddaa hawwinaa fi hordoftootaa fi kabajamtoota keenya bakki isheen itti boqotte mana ishee kan Adaamaa keessatti argamu jechuudhaan OBN fi miidiyaan biyya keessaa gabaasaa jira. Jajjabina guddaan isin hawwina. Hordoftootaa fi kabajamtoota keenya eega dhibamtee hospitaala turte guyyaa har'aa yookaan ammoo galgala kana amma boqochuutu dhaga'ame. Namatti himaniiti. Ati gali na jaani na hidhanii afaan kana wallee tan akkamitti bartee akkuma uummanni sabni biraatis itti bareetiin bareedeeti. Firaga. Namni baree namni tokko hin tuqan gaafatan. Akka amma kanaan ilmu hambisee du'a beektaa seenaa dalageetu mu dabra. Jireenyi gaariidha. Teessumti guddoo shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa na eegi yaasha marmarii. Amboo sirriitti daawwachaa galgala finfinnee bullee. Bari kana demne to tarra gara arsii baane odaa madda wala bujala gaaddisa teenye aadaa teenyeyyuu haranna seenaan guddoo gaafanne lamma shoolee bashannanni irraa tole irraa turre shaggar yaamne kadee sochoon nuyi ijoolleen finfinnee jenna. Qabsooftuu mirga dhala namaa kan taate artist Haloo Daawwee du'aan addunyaa kanarraati boqatteetii jirti jechuudha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Haloo Daawwee namni hin beekne jira jedhee yaadu ispeeshaalii gama qabsoo Oromoo kana keessatti akkasuma nama afran qalloo keessatti biqiltee afran qalloo keessatti urjii taatee mul'achaatii turte jechuudha. Yeroo afaan Oromootiin sirbuun yookaan aartii Oromoo kana dagaagsuun yakka ta'e keessatti sodaa tokko malee nama gahee guddaa taphachaatii turte jechuudha. Artistii Haloo Daawwee nama seenaa ishee keessatti qabsoo Oromoo keessatti akkasuma seenaan ishee baay'uma yaadubatamuu baatu malee nama qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphachaatii turte jechuudha. Akka artistoota kaanitti beekamtii dhabdu malee yeroon kana jedhu beekamtii gaasheedhaaf malu argachuuti irra ture jechuudha. Otoo lubbuutiin jirtuuti yaa ta'uuti kunuunsa kabaja isheedhaaf malu osoo argatte baay'ee natti tola jechuudha. Ana qofa osoo hin taane uummata Oromoo hedduutti yaa ta'uuti mana yaalatti osoo yaalamaatti jirtu yeroo dheeraadha dhukkubsachuu isheellee argaatiin ture toora miidiyaa kanarratti jechuudha. Guyyaa har'aa bifa nama gaddisiisuun lubbuun ishee darbu artistoota Oromoo bebbeekamoo dabalatee rogeeyyiin siyaasaa akkasuma gaazexeessitoonni Oromoo fi namoonni bebbeekamoo Oromoon toora feesbuukii isaanii irratti maxxansaatii jiru jechuudha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Artistiin kun ofiif jiraatte jechuun iyyuu ni ulfaate jechuudha. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti gaheewwan gurguddaadha kan isheen taphatte jechuudha. Waan kana san jennee dubbannu hin qabnu jechuudha. Waan bal'aadha waan isheen goote lakkoofne iyyuu ittiin baanu Haloo Daawwee jechuun anaan dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Kan natti dhaga'amu lubbuun darbuu ishee caalayyuu kabaja isheedhaaf malu osoo hin argatiin addunyaa kanarraati boqachuu isheetti jechuudha. Kanaan baay'ee gaddu. Yaa ta'uutii homaa gochuu hin danda'amu. Amma wanni nuti isheedhaaf gochuu dandeenyu yoo jiraate tokkoffaa maatii ishee gargaarudha. Maatiin ishee yeroo baay'ee jireenya artistoota Oromoo kana keessatti beektu jireenya miidhagaa akka baluun jiraadha wanti jedhamu hin jiru. Artistoonni Oromoo akkuma dhugaa saba isaanii calaqqisiisanitti osoo jireenya qananii jiraatiin kan isaanii addunyaa kanarraatii darbanii san keessatti wanti nu gochuu dandeenyu ammaaf waa lama. Isa keessaa tokko sirna gaggeessaa ishii bifa isheedhaaf maluun gaggeessaa gootaa isheedhaaf malu gochuutiin akkasuma dhiibbaa barbaachisaa ta'e gochuutiin gaggeessaa ishee kana miidhagsuudha kan nuti qabnu jechuudha. Artistii teenya artistii kabajamtuu qabsooftuu mirga dhala namaa artistii Haloo Daawwee rabbiin sitti araaramu fuulli rabbii sitti afuu nagaatiin boqadhu yoomiyyuu onnee uummata kee keessa jirtaan isin jedha jechuudha. Isheedhan jedha jechuudha. Uummata Oromoo maraan jajjabina nuuf yaalaatu rabbii ammas wanti